سورة سورة الكوثر جأمتي كوثر جتشون لقى جنتك يستي آيان إسئي سدي لكويس إسئي لبا في سديتي إسين سورة مكاتي إسين إيغا سورة آدياتي بوته سببان سورة تنبوتف namicha tokko kan kuffaara Quraysh eetu ilmi nabi Muhammad duunan Muhammad abtar ta'ee je'ee gammade abtar jechuun kan ilmi dhiiraa irraan hafin jechuu takka abtar jechuun kan waan gaarii hundarraa cite jechuu hoggaasan rabbiin suuraa tana buusee nabi Muhammad gammachiise ummata isallee badhaase bismillaahir rahmaanir rahiim jalqabni dubbii maqaa rabbii rahmata qabuuti innaa a'xaynaakal kawthar yaa ergamaa kiyya Muhammad laga kawthar je'amu sii kenninee jirra inni laga jannataa kan bishaan isaa aananirra addaatu kan daymarra mi'aayu kan hancabbi irra qabbanaayu kan namni takka isa dhuge zalaalamii hin dheebonne layni kun hawdii nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu hawdii nabi Muhammaditti yaa'a kan ummanni isaa hoggaa dirree qiyaama'aatii gara jannataa yaa'an dhuganii dheebuu dirree qiyaama'atti argan bayan kan nabi Muhammad naanniga bishaan sanii kan geebni hedduun akka urji'ii irra jiru gubbaa dhaabbatee ummata isaa eegu ammas kawthar jechuun khayrii yookaa waan gaarii hedduu rabbiin sii kenne jechuu nabiyyii si goonee qur'aana sirratti buufnee shafaa'aa guyyaa qiyaama'aa sii kenninee laga kawthar je'amu sii kenninee fasalli lirabbika wanhar tanaaf jecha gammadii salaata shanan salaati akkasuma sunnaa salaataa kan akka salaata iida arafa'aa salaatii udhiyaa arafa'aa qali inna shaani'aka namni si jibbu kan hamtu'uun si dubbatu huwa al-abtar isumaatu waan khayrii ta'e hundarraa cite tafsiira suuratul kaafiruun سورة